Yooyyaa akkam jirtan babaarufa fayyaa isaanii mannaqa qabdu nageenyi sanbadhaadha. Ani obboleessa Kisan Waariyoo Waaqooti. Tun qophii nageeshooti. Nageeshoon televizyiinii immoo har'aatti torbaan tokko tokko sanii qophaa'ee kan dhiyaatu. Akkasuma ammallee qophii deentaa akka karaa yuutuubii kiyyaa nagee miidiyaalee argachuu dandeettanii. Har'allee akkuma torbaan dabarsaniin jedhee keessummaa gam keenyaa kan guljirra. Keessummaan tiitaarraallee war keenyaati. Booran gar keenyaa qubatu jechuun. Waan kitaaba qulqulluu irratti gaafiif deebii ganna kana fuula kitaaba qulqulluu tan guddoo additti dhaabanne irratti hojjechuu jirra. Kanaan dura obboleessa Abdii durtaa yookaan pirezidaantii Oromoo Baayibul Soosaayitii dhiyeessa ture waan gam Itoophiyaa deemuu jira sirraa oduu fuunee jirra. Gam keenya ammoo taakkine warri durii kitaaba gar loqot booranaatiin barraa'e hiikellee keessaa nam guddaa tokko arganne keessummaa keenya tolfannee haasaa turre. Har'a ammoo dhaloota warsuun irra fuudhee amma kitaaba qulqulluu gara afaan Oromoo Booranaatti hiikuu jiru obboleessa akkasii qabadhee dhiyaadhee jira keessummatii ta guyyaa irraati. Wal isaan barsiise inni maqaa ofiitii fi hojii ofiillee isaan timee artiin duubaatti gaafiif deebittaan tuut dabarraa. Obboleessi baga nagaan dhufte. Maqaan kiyya Pastor James Roba jedhani Keenyatti dhalatu Keenyatti Boorana wajjin hojjetu hojii Bible translation kitaaba qulqulluu hiika waan kana hojjedha barnooti kiyyaallee suni akka director assistant director for Northern Africa the Word for the World. Tuna afaan Oromootti qafeeti jecha. Ingiliishiin uffeessaa hojii isaa suufulaa sun xiqqoo deebi'u mal akka dansa biyyaa galchuu mal. Hojii sun hojii guddoo hojii Ingiliishiin kutaniini. Afrika Kaabaa jedhan kan fayyadamu Northern America. Afrika Kaabaa irratti hiika kitaaba qulqulluu gubbaatti namni kun nama lammeessoo akkasii. Akkana jechuun nama lammeessoo jechuun ittaana jechuun akka afaan Oromoo gargaaru. Kanaaf Afrika Kaabaa jechuun laftaan faaf keessa qabda ta'a maraatu hojjetu. Ammattiin tana akka Afrika Kaabaa fakkeessuun Afrika Northern Africa irratti Kenya, Ethiopia, Nigeria, Cameroon, Chad, Sudan, South Sudan, Somalia, countries that sagali. Gubbaatu waan Bible translation hojja. Afaan akka akhirra amma Ethiopia keessa dhiyoo kitaaba wayii kan afaan hojii eebimne Bulee Horaat Shaakisoot amala sababaalee akkasuma afaan hedduu Ethiopia keessa afaan gara 28 irraa hojjechuu jira. Kenya keessa gara afaan 8 irraa hojjechuu jira. Dhaabbatan sun maqaan maali? The Word for the World. The Word for the World. The Word for the World. Jechi addunyaaf yookaan dubbiin tunini addunyaaf jechuudha. Ayyee. Sudah terjadi. Dari Kenya sana, karena akka director uji tanjal kabarne, ege amma Bishop Abraham Boliyar kan itkenne, gar officer Northern Africa suniti, duriyatu ni organization tanah ajigula devi nanti. Bishop Bonayyaallee gaaf tokko yoo arganne akkanuma haasofsiifna. Bishop Bonayyaan nam bilchaata, nam qabbanaa, nam akkuma sun ammoo dubbii waaqaatiin akka malee itti bilchaate, nama akka malee jaaladhuuf akka malee fuula guddoo qabuuf inni nama abdii dhaloota kan keessa nam jajjabaa. Bishop Bonayyaallee jalaaluu jiraattee gosa tokko sillisii hin baana ofirraa nu eegeenna. Ayyee galatoomii paastaa. Uji kitaaba qulqulluu hiikan tana hojii hojii jabdu keessummaa deemsiin duratti torbaan duraa sun ka dhiyeessine abbaa keenya Jeremiyaa Omarii dhiyeessine marsa beetii irratti taa'uu tolchinee fi waan akka kitaaba qulqulluu hiikan challenge waan bar warri durii keessa dabre kaan gubbaatti haasaa turre. Durii waan durii akka kitaabii loqoota gara boorna kun ittiin hiikamillee cufayyoo haasaa turre. Ammoo jagara keessanii dhumnammi san dhalootamma miil keenya warra aaressamma dhaloot keenya jecha. Sanii nama keenya kunini
Mee maantu tu deemaa ture eessa jalqabattanii ammeessa ejjitanii akkamti jalqabattan waan jedhan duri tan nuu dha baay'ee. Dhuguma kitaabni sun oomya isa malee guddoo fudhate yoo atlaatee akkuma inni haasawaa isaa keessatti maqaa dhahee namni karaa itti fayyadu Eric Webster 1945. Bara 945 jecha. Eegee bakka 1995 gan 50 fudhatee jechuudha sun keessatti. Eegi sun ammaan eegi 1995 agarraa gan 30 jechuudha. Yoo akkasii dhaloota 3 keebba jechuudha kitaabni. Hiikasi callaan gan 50 fudhate. Gan 50 fudhate hiikasi callaa akka dullachii am jirsuni. Am achi asammo 30 almost gan 80. Hojii gan 80 jira jechuudha. Jalqabaa gammaa. Agammaatti. Yoo akkasii kitaabni kun dhalooti tokkin gan 25ti. Yoo akkasii dhaloota gara 3 keessa dabree jechuudha. Duuba nu duriyaatuun kannisaa chaachii gatti teenne kitaaba kana waan inni fakkaatu filaan irra fittee qajeelchuu mala maanii jenne wal gaafan. Aborri kun inni challenges yookaan rakkoo akka kaheebbe. Akka inni jedhetti namni ideoloojii baratu faallemaa jiru afaan Ibraaniyaa yookaan afaan Kirkii beekullee jira. Kunillee beeknu kitaaba waldhakkisi dullachaa afaan Ibraaniyaatiin xaafanii jiran. Ammallee kakuu aareessa afaan Girikiitiin xaafanii jiran. Gaafasiin namni afaan kana keessa dhaga'ee hubatee jirma gidduu ta'e keessa jiru. Ammattiin tanaatti ammoo warbarattoota ideoloojii kan agmastas level fakkaatee qabu gidduu ta'e kee jira. Sun biraata ammallee gaafasiitti hubanooti Ingilishillee akkasitti cufu guutamsaan namaan galu. Duubni duriyaatuun kannisaa Amooyyalee, Asololoo, Amarsabeetii, Asagantee, Isiyolloo, Addaa Teessoo, Booranii keettaa kan cuuf keessa walitti gadhumme paastotii mana waaqa duriyaatanii akka Bishop Kampichaa Akeekan, Bishop Bonaayyaa, Paastor Benedict duuba namni duub walitti gadhufe duub wal gaafannee justification waan kitaaba kana jijjiiruu malaniif yookaan akka tasaa deemanii qajeelchuu malaniif waan hedduu karraan qajeelinillee cuuf qorree midhaasine warri waan kan qaraa chappee midhaasee qophees kan biriyaane kitaaba kan jijjiiruu feenaa yookaan qajeelchuu feenaa innee waan isaa wal gaafanne. Duuba wal gaafanne warrillee nu eeyyan jedhe waan kanaa sakaan nurra fudhate duuba kitaaba Aares Qoriiti itti keeyyanne ammallee jaarummaa walteettee gidduu teenya eenyutu waan kan danda'e xaafuu danda'a eenyu waan kan midhaasuu danda'a jennee wal gaafanne paastota akeekaa nama akka Reverend Waaroo Galgaloo fa'a nama Garii Santiinoo nama akka Paastor Dhibaa Waaqoo Kotufaa nama akka Paastor William Waaqoo AIC miti. Obolo leniti William Waaqoo dan William Chap nani. Udah gababa kana hani kan. Gabi. William Waaqoo lama kana. William Waaqoo lama. Warkan lewalti warkan biiti fote warru bujitan jalqabati. Nagartaayu focusing bujitan ikan kitabi duri qab afaan Ibraaniitiin xaafan ka source language ak ikan sunne akka dasa gabbaatu takara tokko sun ammallee kitaabni duri suni jechoota hedduu afaan dhibii keessa kadhatee jira afaan Amaarikii taanaan afaan Kiswaayilii taanaan afaan Ingilishii taanaan jechoota inni kadhatee jira hammoo nu bir jiru so jechoota kan cufa akkamiin qajeelchinaa jedhanii wal gaafanne namni waan kan danda'a eenyu ennaani Warsufoone kitaaba waan karaa Injiilii Obbaasne Mataayo kitaaba Maarikoo Lukaa Hojii Ergattuu Yohaana Roome Korindoo yaa Obbaasne waan kan kee jirra kitaabni kun ammallee translationiin isaallee stage akka kakee baati steps akka kakee baati step kana garpudhanii cufaayyuu akkuma dansaa keessan deemanii jirjiiranii midhaasuu jiran. Akkuma dansaa. Waan kan kee jira. Waan akka dansaa. Waan kan keessatti gaafitan isaallee dhiyeessee ture Abbi Jeremiyaa dhiyeessee ture. Akkaan.
Abdiillee dhiyeesse ture. Qubqabsiyaa Oromoo Bible Society Itoophiyaa dhaabate. Oromoon kitaabii cuftii tokko ta'ee kan Oromoon cuftii walii galtoo qabaa'u yaada dhukka'uu jira. Yaada kanaallee nagrii yaada tochuu ammoo namni cuftii qara kaawufii yaada hojjechooti cuftii dhokatanii nafinu. Mogga abaa'u yaada dhufu yaada mataa kiyyaati. Atammoo akka nama hojii tana dur deemutti akka nama waaqii mul'atan kenneefi waan kan citoosu jirutti. Akkam ilaalta akka walitti tokkochuma mutaan cunfanii baasanii kaan cufu dhaabbachuu malee immoo deemsa kun filatanaatti ati yaada akkamii qabna? Kanam tokkotti kiyyaadha akka malee dassa ammoo afaan akkuma beellu giseen jijjiiramaa deeman. Akka akki warri generationiin dabartu dubbattu amma dubbattu illee akka. Ammallee akkuma namni afaan dhibii dhiyaatuni afaan namaallee maal jijjiiramanii jira. Akeeka warri keenyaa kun warri warraa kan warri Itoophiyaatiin gargaara. Inni gargaara. Duuba dandeettee wanni kun namaallee jabaattee afaan jiddu galeessa dassaan kamii yookaan translation jiddu galeessa dassaan kamiillee xiqqoo tokko naaf ammoo sila irjirtii afaaniitiif ammallee ammoo akkamiin taatiini waan discussion guddoo marii guddoo fedha. Akkas. Ammaan keessatti qaama isaanii hojjetan kanayyuu akkuma Jeremiyaallee jedhe booranummaanu booranii gam Itoophiyaatiif hagam kanaallee xiqqoo jecha walii haati aduu jecha Oromoo dhibiitti maake yookaan Kiswahili Amaarikitti maake omaan maha qaba. Agarana kullee aduu Kiswahilitti maake aduu Ingiliishitti maake omaan maha qaba. Waan kan calcalleessanii qulqulleessanii haarra baasuuf gara afaan irratti hojjechuu jirtan. Ammoo akki waa barreessanii bakka dubbisan Itoophiyaatiif keessan kun gargar godha. Waan kan akkam yaadana fakkeenyaaf agarana kan kanaan dura hin qabataa dhaa D apostrophe bakka hojjetanii dhaa jetta. Nuun gara keenyaa ammoo dhaan ammoo DHA jaltochini dhaa hin jedhan. So aduu afaanichi hiika isaallee beekee namni achi kaalleeni barruu dheeraa gabaabaa jaba laafa gam keenyaa jedhan suni isan bir hin jirtu. Karikuleem keessa hin jirtu. Waan sun akkam yaadan yaadii falaqa jiru maan boora achillee kophaa piriintii ammoo. Akkam yaadda? Waan kan guddoo wal gaafan gaafa kitaaba kan jalqabachuu fi qophoofne waan kan guddoo wal gaafan waan karaa qubeen jiddu galeessi qubeen nuu taate tamii warqeenyaa nuu taate tamii ammallee differensi qubee Itoophiyaatti afaan Oromootti ta'a qubee afaan Oromoo sun hin xaafaniif afaan keenyaa ta'a karaa xaafanii differensi isii maanii garaagarummaan isii maanii jennee wal gaafan ayyee akkamiin dandeenye amma autograafii jedhanii translation keessatti autograafii jedhanii adoo translation tokkollee jedhe qabanne autograafiin afaan ati jiru feetu sun akkam xaafu malanii waan namni walga translataasii wal gaafan duub gatteenye autograafii warkeenyaatiin hojjetu gadhaamu amma akka sound galee amma akka tireeffatu ateemsi cufaa chaafa dandeette qoonqoon sautii yookaan qoonqoon sun walitti qajeelti ammoo akkisii dubbisanii isa biraa takkakka biraallee takkakka tamiitu warkeenyaatti hojjeta akkas jechuun kitaabii nu am deebisuu jiru kun kan warkeenyaati kitaabii gama Itoophiyaa deebisuu jiru sun kan warri Itoophiyaati maal jechuun namni cuftinuu kaaman tamaarii yaa'ee jedhu akki dubbisanii akka lulleen akki Kiswahilii gurbaranne yookaan akka afaan dhibii gurbaranne warra Chiileen akka qubee achi gulbaa barate jira jechuudha. Amma kana kan amma akkuma afaan keenyaa lul deebisee. Okay. Ani ammoo gaafas abdiilleen shoo halaalu jiraata dhaga'uu danda'a. Oromoo Bible Society sun namni itti guddaa ija. Adoo walaasaa'uu hin danda'ame maan jennaani. Jechi boorana jechuun Oromoo risoos qabeen Oromoo cufaati baduu malle amma afaan saniitti sun hojja jechi garanaa dhokatu waan jiraate qubee sun dheeressuu gabaabsuu baala sun irraa waliin hojjetanii kanumachillee itti gargalchanii nam Itoophiyaan akka soomuu dandatochuu waan jedha adoo irraatti hojjetame waan jedha Oromoo yaada dhiyeessa. Kan keessatti amma chaalenjisiin yookaan rakkoon waan hedduutti hojjetan keessaa nama qabuu danda'a.
Zuma horiin akkanaa wanni kun tuqul horii malee taa'an jirtu. waan jira. Atammoo akka nama hojjetan kee deemu jirutti wanni amma taasisan feestuu hojjetan rakkoo namni jirtu. Maani kana milleessanii beekuu malu. Rakkoo wanni amma jira. Akkamiin dandeenyee gumita cuuf waltiin dhumnaa agartee kitaaba kanaa doonii gabbaa'ee yaaffiidhee hin jedhinu akkamiin dandeenye kitaabi kun cuftinuyyuu filaa warra hojjettoota hojii waaqaa bir dhufe warri laalee kitaaba kana keessatti jechuun kun akkan ta'u malee akkan ta'u akka ta'ureef jechuun laalanii dubbisanii dubbifamaa jechuun garii jirra hojjetu. Taafte naayin dubbifama mosi dubbifama. Akkas. Nagartaani dubak. Kitaabni jala hawwataa. Jala hawwataa. Agarte. Naturalness waan naturalness. Agarte. Waan clarity. Waan qulqullitti Dub challenge to kan tu bau juga makin tanati ak kitab matayo am kopesine ya birgesine namu feedback asan mana mana no ke mutinju feedback tan guri tv challenging guddo to kini financial challenges ke bauje manori lafti te lafak male balloti de masu negatisini fetu jira nami bir kan kullen walti yamta wa ni fetu jira challenging guddo to kini financial challenge waan oriiti. Wanirraa tammoo akkamiin akka warri isaan bir dhaabbachuu danda'an fa'aa yoo yaamishtochuu fa'aa feetallee fakkeenya hojjechuu jirtanii gabaabduu guleetteetiin akka ittiin namni fakkeenya horii akka qabu ammoo waan kan qubi hin qabne fa'aan addunyaa gubbaa jiraachuu danda'a. Haadhoodhaa hojii isaan bir dhaabbachuu danda'u. Balbalti nu tattanuun fa'aa karaa namni waltii wayimu dhaamsa akkasiillee qabaatee ergatan ta'e waan keessoo waan jiraa dubbatte mee yaamichi nama gumii am dhalataan boorana ka diaspora al jiruullee jiraachuu danda'a. Namni iddoo jira haa horii harka qabu ammoo danda'eetiin information kan hin argatin. Taandiin namni caqasuu jiru koomitan irratti daawwachuu jiru cufisan dhiyeessa hojiin tun hojii akka malee guddooti gosteenna hojii akka malee ballooti ammallee gumii waaqata dhugeeffatteellee hojii akka malee guddooti waan ammallee dhaloota barbaraan dhaqqabaati nunam gise gabaabduu qabu giseen teenoo jiru baakaanee ammoo kitaabii waaqa sun akkuma reefu jenni suni waan gan 80 akka kitaab suni fannu bir ta'uu danda'u yoo akkasii dhaloota kanaa nu uf baasine uf kennuu mal karaa finances taanaan gise taanaan waan cufaan uf baasu mal isanii cufa isan dhiyeessa karaan isan dandeettanii udha qabdaniin karaa ACK akeeka akka Bishop Kampicha karaa isaatiin udha qabu dandeettan Bishop Abraham Bonayaatiin udha qabu dandeettan Pastor Benedict Duba Sitam karaa sun udha qabu dandeettan ammallee sucaal The Word for the World illee dandeettanii website teenallee The Word for the World letanii karaa sun illee udha qabu dandeettan ammallee waldeenaa paastota ta keenya ke jirtu nama kichiyamaanii waldeenaa atitti dhiyaatu ta cufaafu karaa kalleen dandeetti bakka qabu dandeetti maal jennaan haasa'e kunni paastot cufa bir jira isan dhiyeessin akkisan karaa taateefuyyuu karaa kadhachaa karaa kennii karaa cufaan dandeettanii nu gargaartanii hojiin tunini akka dasa haaromfamtee midhaadde ammallee dhaloota gana dhufullee qabu dandeetti. Galatoon paasta waaqni isaa eebbisuuti. Haan waan dubbii waaqataan irra xiqqoo tokko jenna. Suntu gara keenya jira. Baay'ee nam qara sooftuweeraan lafa guutee simu cufee ciisaa maaliif piriintochuun barbaachisee warra dhufaa jira fa'a. Waan jira. Eentu beera. Namni yaada akkana qabaachuu danda'a. Si baay'ee qaciisa kana soft copy qaciisa kana piriintu godhanii gargala kana keessanuu malee barbaachisa warra dhulan jiraachuu danda'a. Barbaachisummaa baay'ee yookaan ammallee sodaa fuuldura jirtu. Rakkoo teknooloojiin itti nu naquu jirtuuf itti nu naxxeelle dabarte faallee waan jirtuufi waan irra jette qabda fakkeenya dhalootaa wal qabsiifte. Waan jiraatu. Inka anammoo jettu silana agarte ani gar teknooloojiillee namdika yakee fagaadelle ammoo an kitaab kiyya hard copy qabee cufaayyuu atillee waan asee program waliin qoodannee laaduu wanna waan kan jedhuufi okaan kitaaba hard copy kana qabuufi namni hedduuni mobile futumiyan kitaabi ki mobile ke jirani tumiyan ammoo duubonni an arge kan jireen kiyyarratti arge leenji jire akeeka mobile lintunini information akka qabdi mobile qulqulloonis kitaaba qulqulloo agarta
Kitabi keeti ka qulqulloo taatu. Ammoo waan qulqulloo hin qabne duqa. Akka dhuga. Agarta. Kan kitaaba dubbisuu jiru meesejiin ala seera. Akkan. Ka attention ki atu. Nagarta yoo. Ha qalbiti dhibu. Dhuga. Ambeddel sila Oomishni sun fudhatee waaqa diin fudhattee dubbii waaqa soomte qalbeeffadhee kaani anam qalbiin xiyyaatan gar meesej kaaniti marro meesejiin kaan namni diin ala yaamu jiru kitaab kaan gadhiise maan gar nam kaani jedhe marri duu lalaalee biseen tiitaan waaqirraa walii fudhadhuulee naan qajeeltu argeennaani duuba ani anu kitaaba yoo soomuyyuu amma mobailii kan keessa jiru yoo Google deemee barbaadan malee hin galchina gamma maal jennaan isiif la hard copy sun jijjiirtuma feena maal jennaan yoo hard copy soft copy jijjiirame attention information in dibina dura atu gabaabdu bula advancement technology against jiru ammoo technology guddatti mormuu ammoo Fula dubbii waaqa tanatti rakkoo akkana qabdi. Rakkoo akkana tanaa jira. Rakkoo tan dabsachuu fi hard copy akka malee maltee hard copy akka malee maltee ammallee namni cuftinuyyuu mobile argachuu hin danda'u. Nagartaayyuu hojjan walloo kan keeyyaanennu namni hedduun simuu yookaan mobailii warra kitaab soft copy sun galchuu maa danda'anii akkam yoo akkasii warri sun deemaan hard copy maa yaamastee baachiftii jechuudha. Tanuma wal qabsiisee ammallee yaatoo karraa daruu fedhu jira. Teknooloojiin akkam nam subboosuun callaallee dhibatu hin taane wanni hin beekta software. Software kan nam tokko midhaas. Namni sun anytime qilleensa keessa fuudhuu danda'a. Gaafa inni achi fuudhee gizaa ta'ee tura update tochin hin bada. Yoo update tochin ammoo weezee wanni soft copy waan amtu waan dubbii akkas jedhete daranii kitaabii kun xuraa'uu danda'a. Qoraaf ta'uu danda'a. So tan cufaafiyyuu ana danda'aniyyuu namu hard copy urrise manaa bitate. Waan jennaan teknooloojiin waan harkaan tokko jiraati. Namni sun goota qocha keessa fuudhee naani yaa harki baara soseecha karaa sheexanii namaan sobee qilleensira namaan bisuullee ta'uu danda'a waan ta'eef arumaan dhaamsiin qabnu dubbii waaqa kan akka taphaatti ilaalina hard copy manaan dhabina amman kiyyaa yoo ana version isaa waliin ammallee harka qaba yaada kasalleen qaba sigarsee bilaloo feete diddama soddoma haawul waan jennaani akarnu hamma taphannuun kalafti freedomii kanaaniti abbootiin ta'e rakkoomtu baay'ee akka qabachuuni aganam jeesis aganam iisisuutti deemama ture durii bari sun akka deebi'an dhumnooma waan gaarantiin qabu yoo burra koo sun dhufte eessaa argatte waan jedha waan taateef namni dhufti waan kitaaba qulqulluu gubbaatti ejjannoo kan qabaanneetini itti adeemnu saniin jedha dhaamsii anillee gam fayyaan qabullee kan haan paasta beekumsa dubbii waaqaatiin wal qabsiise hubacha dubbii waaqaatiin wal qabsiifte dubbii waaqaa soomuun akkuma jirtu taate jiraachuu wal qabsiise kan isa amma deemuu jira kan keessatti yaadii akka nam paastaa tokkolleetti akka nam hojii direct hojii waaqaa kitaaba waaqaa hojjetu qolleetti tokko argitu qaayyaa garta haat dhaloota iyyaa'uu dandeettu wanni kun kan ta'uu baatte jettee jiraatte ayyoo cuuf interview namaa tokko yookaan gaafiif deebii namaa tokko keessatti akka namni dhufti waan kan gumaachuu oomni kan nufe maal jennaani waan hojja shaayii dhunnu manaa taasomnu waan hojja taphannu kophaa taasomnu gurna cufa buumnee namni dammaqee dubbii jireenya waaqa waliin qabu irratti nama jechuu malu waan jedhee amanuufi yaad gumaachitoo qaba dhalooti kee kun waan akkanaa gaaffii hin jirti waan jedha waan sin mul'ata. Galatoon yoo ammallee prograam akka konfiraansii ka church service yookaan vision activities churches in tochuulle laalleenu gaaffiin guddoo jira. Akeeka jenneedu fokkaasee dubbii waaqaa achiin kan isaa beekadha malee eebbaa jechuudha. Mani waaqa fokkaasee dubbii waaqa tana akka dasaa irra dhaabbatee hin barsiisu. Ka barsiisullee hin jira ammoo harki guddaanii arraa waaqii akka naataa akka naatochaa waan prosperity gospelii barsiisuu iddillee waan akkana kan irraa fokkaastee dhaamsi an qabu
ak mani waaqa cuftinuyyuu dubbii waaqatti fuldeeffatu. Ak paastaan nam dura je callaa barsiisee qeesii nam dura je nam barsiisee jedhee obbaafatu callaa miti. Akkamiin gumii waaqa dubbii waaqatti deebitee jireenya ofiitiif iyyuu dubbifti. Akka gabbiin guddaan jirtan namni akka isaan kastomaa mana waaqaa dhufaa malee. Akka warruma aaja qofa sanbaa sansa yaa'u malee jireenyi ofii dubbii akka jiraachuu. Dubbii waaqaatti of kennanii dubbii waaqaatti soomanii iyayyaa borraa jiraatti maal genereeshiniin kun jaarutti hin jiru. Akkasii yaamichi hin qabu akka namni cuftinuu dubbii waaqaatti eegee dubbii waaqaa ofiiyyuu dubbise. Yoo warri ofii dubbise warri nam sobulleen dandeessin sob dubbiin tun akkas hin jettu itti irraa warri nam sobulleen maal yoo namni nam dura jedhu dubbateellee wanni sun araa jetteen beektu. Waan asii kitaaba hojii ergattuu boqotu 17 qajeeltu 10 irraatti 11 irraatti dubbii waaqa nutti himti. Warri Tesalonikaa warri balchaati. Warri akka warra Vostok dibi maqaa dhooftaa akkas hin jiru. Yoo Paawuloon barsiisu cufaayyuu warri gattaa'ee qorqoree isi wanni Paawuloon jedhu kun dhugummoo seera waaqa dubbii waaqa kee jirti immoo jedhee qorqoraa. Ammoo namni keenkaarraa akkas hin jiru. Waan namni dura jedhu dubbachuuf. Ameen galchuu gurrachuu malee jedhee fudhata. Adoo dubbiin namsu afaan namsu ni keessa baatiin noo baana iyyuu. Ameen jedhan wanni kun ammoo dhuga taatu dhartaatu illee. Dhartaatu himaan qorqoran. Ammoo akkuma dubbii waaqaa qaroo akka bofataa laana akka sapaliisa yaa akkuma Kiristoon jedhu. Galatoon paastaa yaaddansaa yaad bilchaata nuuf haaftee alleen kan irratti yaadu qabu gabaabsee daree achumaan kubbitee nallee obbaafannaa. Alleen qaakan guddoo arga. Kan isaa duyyaatu dhuftu. Kan isaa yookaan mana eebbaa konferaansa akka akkaatiif hin dhumne. Waluu fakkaata Itoophiyaaf keenyaallee rakkoon guddoo nan arguu jiru. Keessumaa warri gara Itoophiyaa kana gad dhuftan amma dhaga'uu jirtanii mala Itoophiyaa waliin jirraaniti. Warri laf keenyaa balleessuu jiru warra Itoophiyaa gayyaa'uu jiru. Dhagaa waan kana akka dhagaa. Namni balleessu kullee hedduun namachiitti iyyuu beekaniiniti. Waan kana beekaa akka irraa asii takka baguun fulaantu marsa beek keenya taate. Baguu ballee nam Itoophiyaa ta'e. Warri achi gad dhufuu jiru warri biiftuun nama ofii dubbii waaqa dhibii ufeessan qabnetti haatittuu namni hin beeknetti televezyiinuma laalee akkuma namichi televezyiinii gubbaatti haan dhufe gumii gubbaatti gumii balchanaasoo waan jiran cufa hameen jettee argadhee namni gumii akka gubbaa bureetu jiran wanni kulleen dhaabachuu malte dhagaa tanaafi dhaloota dubbii waaqarraa milisitanii ufillee milixxanii dhaloota hin balleessinaa. Dhalootii ammoo keessumaa warri kanisa dur yaatan jaarolee taanaan paasotii taanaan namni hojjan nam tokko dhufe namni kunini tajaajila moo achum dhaabi nam gooftaa yoo dhugeeffatu moo faantaa dudduub nama gaafadha eenyu namni kun ka gumii tannaa gololchu maal jennaani gumii Kiristoo dhugeeffattee barbaadu Kiristoo dhuftee yoo ati waan Kiristoo hin gololchini sitti gaafatamaa jecha yookaan gumii tan walitti qabdee namni kanaan koon naa gololchee namni kun sagalee gololchuu dibuu gololchuutti hin beeku gargaa waan ni gololchine waan miti si qabin beet waan fuuko qabin beet wayga namichaatiin aanan naa obaaseteen dibuu baasee galee gumii obbaasa waan hafuuraatiin tanaafi gumii waaqii walitti qabe gol abbuma feeta gololchatti hin tolchina gumiin ta Kiristoo gololcha waan Kiristoo gololcha tanaafi warri dubbii waaqa cophii gara keessa hin jirre warri cubbuu battoomii warraa oman ta'in warra akkana gumii waaqa gadhisanii paastota akkam teettee namni kun Itoophiyaa callaa hedduu dhufee namni kun namuma waaqaa jedhanii akkuma gumii duraa dhangalasan gumii waaqaa baduu jiru. Tanaafi tafadali adaraa waaqa saniin jedha. Nama isaa daarii gama dhufeettanii Itoophiyaa namni dhufti namuu dameeniti nama waaquma keessaniiti. Namni walirra hin jiru nuun kun dhufti dubbii waaqa tanaan nu bita. Tanaafi ebeluun kun eenyu faannamadhaa. Callittanii gumii waaqa walitti qabdanii nam tokko maayikii itti himtanii namaan gumii waaqaatti waan sooruu waan hin beekne raafuu fi jaga gumii waaqa gololchitaniitiin gumii waaqa balleessina saniin jedha kun dhaamsi kiyya tafadhali warri keenya isoon waaqa mooyyale dammaqa gumii waaqaa karaa malee dubbii waaqa nyaachisa yoo akka hin ta'in gabaaba bureenna namni dhuftii aajuma kan isa dhufa yoo aaja isaa nama waaqa aaja isa dubbata dhabe boriyyaa kee deebi'a namni ati kan isa durdiyan tulleen boru waaqillee si gaafatin dhiisu. Kanaaf warri liidaasii dubbii waaqan jetti. Akkas barsiisootiin barsiisaa iyyuu ta'uu hin jarjarina Paawuloo. An bara keenya ammoo wanniin koppii namuu maayikii akkam fuudhee
akkuma namichi Itoophiyaa tokko arganii ergaan koppii barnootii koppii istaayilii koppii forget wani jireenya kiristinaan jireenya adoo hadhiin tokko haate borammoo nama kan cuban maaf arguuni waan nama wal gaafatu kanaafi cabshiliingii barbaaddanitanii guyyaa akka yaatanii shaambole tan waliin dhahina saniin jedha warra gamsuun garan taakuu fi ergaan tiyya haa warpaasota hagumi tan duri yaa'u wanni hundi qonna dhagaamtee baona taanaan dubbadhee qophiin teentaarra tan fakkaatee paastaa galatoomi waan keessummaa teentaateen nu dhiyaattee fi dhumirraa tajaa wanni arjette faan qabaattee nam galateeffatte hojja qabaattee tajaajila kee keessatti taanaani waan jettoja qabaattee tadhuma qoommi sii kennee hangam hiyyaan asumaan buufadhaa gam hiyyaan nagaa waaqa keetta keessan armadhaa keessan argadhaa paastaa nagaa dhaamate. Waan karaa guddoo nu eebbifte karaa faarootii Saayid akka malee nu eebbifte eegii didiqqeennatti faaroo kan kee caqasaa agartee turre faaroo ammallee akka ajaa'iba dubbii waaqa keessa baate kaa'itti daawwisu tokkiin qaba guddoo nu eebbifte galatoomsi jedha ammallee warra koomitallee naa kennite akka waan kitaaba waaqaa dubban hojii akka malee jajjabduu irra dubban naa kenniteef galatoomsi jedha. Waaqni isaa eebbisuuti. Kadhagenne waaqni nu eebbisu torbaan keessummaa dhibiigina dachaanutti nagaa bu'aa qafeetta eebbifama.